kun tamsaasa miidiyaa qanaatu fajir al-islaam barii islaamummaa wallaggaa torbaanitti yeroo takka isin dhaqqabu amma oduu jooti oduu waliin Rashiid Saadi. Islaamummaan amantii waggaa meeqa dura dijitaalaweedha. Barana Itoophiyaa keessatti immoo haalaan namni gara isaa deebi'uu jiraachuun baay'ee nu dinqisiiseera jedhan jiraattonni biyyattii. Warri gara amantichaa dhufaa jiru qeessota ta'uun immoo baay'ee nama dinqisiiseera. Hordoftoota amantii kiristaanotaa baay'ee dinqisiiseeras. Warri gara amantichaa dhufe bifa kanaan yaada isaanii kennuutti jiru. Mee dhaggeeffannee walitti dhiyeessu. Wallaahi wayifansiin jedhana dhaga'ii. Amantii Islaamaa malee lafa kanarra amantiin dhugaa hin jiru. Wallaahi mabillaahi amantiin dhugaa lafa kanarra hin jiru. Amantii Islaamarraan kan hafe. Amantiin Islaamaa amantii dhugaadha. Eeyyee ragaa guutuu kan gurra qabu haa dhaga'u, kan sammuu qabu haa xiinxalu. Eeyyee wallaahi amantii dhugaan lafa kanarra jiru Islaamummaa qofaadha. Dhugaan gabbaramaan Allah qofaadha. Hoogganaan Amirri miidiyaa kanaa jajjabaataa jirtu maashaallah jedhee du'aa isiniif kadhata. Akkasuma bal'inaan jajjabaachuu qabdan isiniin jedha. Isaan wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ummattoota keenya kan baha jirtanii fi kan lixa jirtan wallaggi marri keessaniyyuu kan wallaggan ta'inillee irra deebi'ee salaamtaa qaalii, salaamtaa warra jannataa, salaamtaa mi'ooftuu, salaamtaa onnee kiyyarraa baate assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhun isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan warriiwwanii miidiyaa keenya Fajrul Islaam kan ustaazota garaagaraa irraa dhaabbate waliin ni jirra, ni imalchiifna, gara fuulduraatti ni deemsifna. Sinii waliin jirre jettanii ustaazota keenya garaagaraa kan baha keessa jiranii fi akkasuma kan lixa keessa jiran jajjabaadhaa, hojiin keessan bareedduudha, itti fufaa nuun jettan marri keessan iyyuu galatoomaa, jazaa keessan rabbi jannataan isiniif adeebisuun isiniin jedha. Duniyaa kanarratti illee haala gaariidhaan imaanaa waliin, isliminnaa waliin rabbi isinaa jiraachisu. Ammas erga inni lammaffaanii warreewwan kaanillee warri haftanii jirtan maal obboleeyyan kiyya qaqqaalii wallaggi arfan kana qofa miti, jajjabaadhaa. Warri Harargee keessaa fi Arsii fi godinaalee biraanillee akkasuma waan itti hirmaataa jiraniif wallaggi itti jajjabaadhaa, ammallee ganaadha hin taane jajjabaadhaa. Gara miidiyaa kanaatti as kottaa ergaa asirraa darbu hubadhaa, quba qabaadhaa, inshaallah waan nu fayyadudha. Kanaafiyyuu miidiyaa kana itti asii achi kottaa barnoota irraa darbu fudhadhaa. Gara fuulduraatti akka imalchiifnu sin waliin taaneen isiniin jechuu barbaada. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.